Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa ugguramuutu gabaafame. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa tibbana gaggeeffame hordofuun hooggansiisaa to'annoo jala oolfamee akka ture. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa waxabajjii 12 bara 2025 ayyamni isaa ugguramuu pirezidaantii waldichaa Yoonaattaan Daanyaa'u miidiyaaleetti himaniiru. Uggurri kun kan darbe abbaa taayitaa dhaabbilee waldaa siviilii Itoophiyaan ta'uu kan eeran Yoonaattaan sababni xalayaa uggura kanaa irratti eerame yaa'ii waliigalaa hin gaggeessine gabaasa faayinaansii hin dhiyeessine ka jedhuun ta'uu ibsaniiru. Nuti qajeelfamaa fi seera biyyattiin eeyyamuun sochoone malee saniin ala waan raawwanne hin jiru ka jedhan pirezidaantii waldichaa. Uggurri kun sochii ogeeyyii fayyaa waliin kan wal qabatu ta'uu madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Kaayyoon hundeeffama waldichaa ogeeyyii fayyaaf sagalee ta'uuf akka ta'e eeruun ogeeyyiin fayyaa iddoo isaaniif malu akka argatanii fi kaffaltii madaalawaa akka argatan sagalee ta'aa turre jedhan. Kanaan dura si'a 2-3 mootummaan gaaffii ogeeyyii fayyaa akka deebisu ibsa baasuun gaafachaa turre. Uggurri kunis saniin wal qabata jennee amanna akka jedhan Yoonaattaan itti dabaluun akka dhaabbata kamiyyuu hanqinni jiraachuu mala garuu sunis uggurriif kageessu miti jedhaniiru. Rakkoon kun kan uumame gaaffilee ogeeyyii fayyaa kaasan deebisirree waan hin arganneef ta'uu eeruun fuulduraafis muummicha ministeeraa dabalatee qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin marii gaggeeffamu irratti namoota yaada ogeeyyii fayyaa sirriitti dhiyeessan bakka bu'amuu akka qaban dubbataniiru. Waldaalee garaa garaa jiraachuu kan eeran obbo Yoonaattaan dhaabbata ogeeyyii bakka bu'uu akkanaa ugguruun uummata miidhaa. Waldaalee ammoo uummataa fi mootummaa gidduu walitti dhufeenyi akka jiraatu cimsa jechuun dubbataniiru. Dabalataan gama keenyaan dhimmoota akka hanqinaatti abbaan taayitichaa nurraa kaasee furuuf ni yaalla. Garuu haalli walxaxaa ta'e waldicha irratti balaa uuma yoo ta'e gara mana murtii geessinee achitti kan hordofnu ta'a jedhaniiru. Kanaan dura ogeeyyii fayyaa daballii miindaa dabalatee gaaffilee isaanii deebii akka argataniif caamsaa 13 bara 2025 eegalee lagannaa hojii gaggeessaa turan. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa guutummaatti akka deeggaru ibsee ture. Yeroo sanatti pirezidaantiin waldichaa Yoonaattaan Daanyaa'u to'annoo jala oolfamee akka ture yoo ta'u, dhaabbanni idil-addunyaa Amnesty International lagannaa hojii kanaan wal qabatee Yoonaattaan dabalatee ogeeyyiin 212 to'annoo jala akka oolan ibsuun ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun magaalaa Adaamaatti miseensota raayyaa ittisa biyyaa poolisoota irratti ajjeechaa raawwatan adabbiin hanga hidhaa umurii guutuu itti murtaa'e. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa himatamtoota miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an 2 fi namoota biroo isaan tumsan 2 yakka ajjeechaa cimaa miseensota poolisii irratti raawwatan hidhaa cimaa umurii guutuu hanga waggaa 9 fi maallaqaan adabeera. Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabeetti yakki ajjeechaa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Guraandhala 8 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan poolisoota magaalaa Adaamaa irratti raawwatan magaalicha keessatti ijoo dubbii ta'ee ture. Himatamtoonni miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an himatamaa tokkoffaa itti aanaa ajajaa 10 Yoonaas Tasfaayee Gadaa, himatamaa lammaffaa ajajaa 10 Abbuu Tashoomaa Gadaa, himatamtuu sadaffaa Wubaaleem Tasfaayee Ayyalaa fi himatamaa afuraffaan Nugusee Tasfaayee Ayyalaa jedhaman yakka ajjeechaa kanaan himatamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa tureera. Galmeen himannaa mana murtiitti dhiyaate akka agarsiisutti himatamtoonni kunneen Guraandhala 8 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabee iddoo giddu gala gabaa Taaddasaa Dabalee jedhamee waamamutti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa yoo ta'u, miseensota poolisii kataan Inspeektar Areeroo Biqqaa, Saajin Tashoomaa Bayyanaa fi konkolaachisaa baajaajii Daani'el Dirribaa irratti itti yaadanii ajjeechaa cimaa raawwachuun ibsameera. Meeshaa waraanaa kilaashiin ittiin deddeebisanii yeroo 14 qaama isaaniitti itti dhukaasuun ajjeesuu abbaa alangaa magaalaa Adaamaatiin himanni irratti dhiyaateera. Himatamtoonni tokkoffaa fi lammaffaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an himatamaa sadaffaa fi afuraffaan haala mijeessuun odeeffannoon gargaaruun yakka ajjeechaa cimaa gareedhaan ta'anii raawwachuu isaaniin akkasumas meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaanii keessatti kuusanii argamuu fi hawaasa shororkeessuun himanni 3 abbaa alangaatiin irratti dhiyaate. Himatamtoonni kun ragaa ittisaa dhiyeeffachuu dhabuun yakka ajjeechaa suukanneessaa kana ta'e jedhaniitti yaaduun miseensota poolisii olaantummaa seeraa kabachiisuuf socho'aa turan irratti raawwatamuu dhaddacha irratti ibsamee ture. Abbaan alangaa falmii yakka ajjeechaa ammeenyummaa suukanneessaa miseensota poolisii 2 fi konkolaachisaa baajaajii tokko irratti gareedhaan ta'anii waan raawwataniif akkasumas magaala keessatti hawaasa shororkeessuun waan jeeqaniif sadarkaa gulantaa tokkoffaan adabbiin himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa du'aan akkasumas sadaffaa fi afuraffaa umurii guutuun akka itti murtaa'u gaafate.
Abukaatoon himatamtoota kanaaf dhaabbatee falmaa tures himatamtoonni kun yakkaa riikardii kan hin qabne maatii ka bulchan ta'uu hubachuun adabbiin akka salphatuuf gaafate. Manni murtii dhaddacha waxabajjii 9 bara 2017 lakkoofsa Itoophiyaan ooleen galmee qorachuun ragaa bitaa fi mirgaa dhiyaateef seera yakkaa keeyyataa 539 muraa tokko A fi caaba'ee bu'uura taasifachuun himatamaa tokkoffaa fi lammaffaa umurii guutuu yoo adabu, himatamaa sadaffaa hidhaa waggaa 10 fi himatamaa afuraffaa hidhaa waggaa 9 fi maallaqa qarshii 20,000 adabu tajaajila biroodkaastingii Adaamaatu gabaase. Oduu keenya itti aanuun biiroon barnoota naannichaa dhimma qormaata kutaa 8ffaa amantii Islaamummaa xureesse jedhe irratti dhiifama gaafate. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti qormaata naannoo kutaa 8ffaa tibbana laatameen qormaata barnoota saayinsii hawaasaa keessaa gaaffiin tokko hordoftoota amantii Islaamaa dheekkamsiise irratti biiroon barnoota naannichaa dhiifama gaafachuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Qormaata saayinsii hawaasaa keessatti gaaffiin 17ffaan amantii Islaamummaa akka xureessu ta'uu hordoftoonni amantichaa karaa adda addaa komii dhiyeessaa turan. Biiroon barnoota naannoo giddu galeessaa Itoophiyaa dhimma kana ilaalchisee ibsa kaleessaa waxabajjii 11 baaseen biirichi komii dhiyaate qoratee fi qulqulleessee komii sirrii akka ta'e mirkaneessuu ibseera. Haaluma kanaan biirichi dogoggoraa uumameef ifatti dhiifama akka gaafatu ibseera. Kana malees qopheessitoota qormaatichaa dogoggora kana raawwatan irratti tarkaanfii barbaachisu akka fudhate ibse. Haa ta'u malee tarkaanfiin fudhatame maal akka ta'e ifatti hin ibsine. Dabalataan qormaata naannoo kutaa 8ffaa barnoota saayinsii hawaasaa gaaffii 17ffaa ifatti haqamuu beeksise. Dhumarratti biirichi fuulduratti dogoggora wal fakkaataan akka hin uumamneef cimsee kan hojjetu ta'uu ibseera. Oduu keenya itti aanuun lolli Iraanii fi Israa'el itti jiran dafee qabbanaa'uu baannaan naannoo keenya dhaqqabuu danda'a jechuun qondaalli Abaa obbo Mikaa'el Booran ibsan. Yeroo bahaa giddu galaatti waraanni Israa'elii fi Iraan gidduu dabalaa dhufetti namuu yaaddoo qabu ibsataa jira. Lolli naannichatti eegalee gaanfa Afrikaa dabalatee guutuu addunyaa dhaqqabuu mala jedhamuun sodaatameera. Qondaalli olaanaan Abaa obbo Mikaa'el Booran fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii gama Feesbuukaa ergaa katabaniin lolli bahaa giddu galaa kun naannoo keenya dhaqqabuu akka malu tilmaama qaban ibsataniiru. Barruu isaanii keessatti dhaadannoo qilleensa Iraan to'anne jechuun dubbii pirezidaantii Doonaald Tiraamp tuquun barreessan. Dubbiin Tiraamp wanti inni ifa taasise lolichi kan Israa'elii fi Iraan qofa osoo hin taane kaayyoo impaayerummaa Ameerikaa addunyaa irratti mirkaneessuuf kan gaggeeffamaa jiru ta'uudha jedhaniiru. Yoo Raashaa fi Chaayinaan akka afaaniin dhaadatan madaala humnaa kan addunyaa tiksuuf kaayyoo impaayerummaa Ameerikaa kana gochaan dura kan hin dhaabbatan ta'e lolichi kufaatii Iraaniin dafee xumuramuu danda'a akka jedhan qondaalli Abaa kun yoo biyyoota jajjaboo jedhaman keessaa kanneen Iraan cina dhaabbatan dhiibbaan lolli kun qabbanaa'uun isaa yeroo akka hin fudhanne eeraniiru. Yoo jarri lamaan waa'illan isaanii siriirsanii waan afaaniin dhaadatan dhugoomsuuf socho'an lolichi dheeratee naannoo keenya dhaqqabuu yookaas lola addunyaa isa sadaffaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Hiriira humnaa amma jiruus geeddaruu danda'a akka jedhan qondaalli kun lolli kun waraana addunyaa sadaffaa kaasuuf humna akka qabu barreessaniiru. Oduu keenyatti aanuun dhaabbileen barnootaa olaanoo 85 sirna barnootaa keessaa akka ba'an godhamaa jiraachuu abbaan taayitichaa beeksise. Gama dhaabbilee barnootaa olaanoo 375 irratti gaggeeffameen dhaabbileen barnootaa olaanoo ulaagaalee guutuu dadhaban 85 sirna barnootaa keessaa baafamaa jiraachuu abbaan taayitaa barnootaa fi leenjii beeksiseera. Abbaa taayitichaatti itti aanaan daayirktera olaanaa to'annoo fi mirkaneessa ragaa barnootaa obbo Biiniyaam Iiroo AMN dijitaaliitti akka himanitti dhaabbileen 47 hojimaataa diriirfame cabsuu isaaniitiin damee kanarraa akeekkachiisa olaanaa irraa kaasee hanga guutummaatti baafamuu ga'uu isaanii ibsan. Dhaabbilee adabbiitti kennameen kabanya irratti ammoo tarkaanfiin seeraa akka fudhatamu hojjetamu ibsaniiru. Daayirkterri olaanaa akka jedhanitti kolleejjiiwwan baay'ina barattootaa barsiisuu isaanii fayyamame caalaa barsiisan jiraachuu ibsuun kunis qulqullina barnootaa irratti hanqina guddaa uumeeraa jedhan. Itti dabaluudhaanis barattoota 40 barsiisuuf kan hayyamameef barattoota 5,000 kabsimatu hojii dandeettii isaanii ol raawwachaa akka jiran himaniiru. Hoogganaan dhaabbatichaa sanadoonni barnootaa seeraan alaa gara dhaabbatichaatti fidamaa akka jiran eeruun amma garuu rakkooleen kunneen akka hin uumamneef dammaqinaan hojjetamaa akka jirus dubbatan. Gochaalee annaa ittisuuf sanadoonni barattoota miliyoona 1.3 sirna dijitaalaatiin galmaa'us beeksisan. Itti aanaan daayirktera olaanaa kun ragaalee barnootaa hojjettoota dhaabbilee barnootaa olaanoo dhuunfaa keessatti hojjetan mirkanaa'ee xumuramuu isaa ibsuun akkasumas hojiin bu'aa qorannoo mootummaaf dhiyeessuu hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru.
Oduu keenya dhumaatiin waraanni Israa'elii fi Iraan gidduu biyyoota addunyaa ija walitti diimeffachiisaa akka jiru ibsame. Lolli ba'aa giddu galaatti Israa'eliin eegalee hanga har'aallee jabaatee itti fufeera. Lola kana itti fufsiisuuf akkasuma gara Israa'el goree waraana gaggeessuuf bulchaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp haalaan dhaadateera. Gama kaaniin waraana naannichaatti adeemaa jiru laalchisuun bulchiinsi Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waraana kanatti US kan hirmaattu taanaan gama Iraan goruun Israa'el akka bakka shaakalaa waraanaa taasifanna jechuun dubbii jajjabaa dubbateera. Biyyoota addunyaa garaa wal dhabsiisuutti fuulleffachuu isaa agarsiisaa jedhameera. Miidiyaan idil addunyaa akka ta'e Aljaaziraan kaleessa akka gabaasetti walitti bu'iinsi ba'aa giddu galaatti Iraanii fi Israa'el gidduutti adeemaa jiru Paakistaan keessatti sodaa nageenyaa uumeera. Gabaasni madda oduu kanaa marsariitii isaa irratti kaleessa baase kun bara 2024 keessa Islaamaadaab fi akkasumas Iraan bara 2024 keessa misaa'ila walitti dhukaasuu isaanii yaadachiiseera. Ta'us ji'oota 17 booda tibbana Israa'el Iraan aleellaa dhaabbilee niwukilaraa ishee lammaffaa irratti erga raawwattee booda akkasumas jeneraalota Iraanii fi saayintistoota niwukilaraa hedduu erga ajjeestee booda Paakistaan tarkaanfii Israa'el balaaleffachuuf yeroo hin kennine jedha gabaasichi. Islaamaadaab aleellaan Israa'el raawwatte kun abbaa biyyummaa naannoo Iraan kan sarbu jechuun ibsuun kaka'umsa ifa ta'e jechuun balaaleffatteetti. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan ibsa waxabajjii 13 bara 2025 kenneen hawaasni addunyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii seera idil addunyaa kabaju weerara kana tattamaan dhaabuu fi weerartuu gochaa isaaf itti gaafatamuu akka qabu dhiibbaa taasisuu qabu jedheera. Haleellaan Israa'el Iraan irratti raawwattuu fi haleellaan haaloo ba'uu Teheraan guyyaa ja'affaa isaa yeroo seenu waldhabdeen haalaan guddachaa dhufe kun Islaamaadaab keessatti sodaa kaasaa jira jechuun xiinxaltoonni himaniiru. Kunis hariiroo walxaxaa Teheraan waliin qabdu irraa kan maddee fi dhiibbaan waraanni Israa'el qilleensa irraan daangaa Paakistaanitti dhiyoo ta'uu danda'a jedhamee yaadamu irratti daran tasgabbii dhabuu isaati. Waldhabdee Israa'elii fi Iraan guddachaa jiru irraa kan ka'e miidhaan namoota irra ga'uu dabalaa jira. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwatte kanaan lubbuun namoota 220 olii ka darbe yoo ta'u namoonni 1,000 ol madaaniiru. Haaloo ba'uuf Iraan misaa'ilota 100 lakkaa'aman dachee Israa'el keessatti darbachuun lubbuu namoota 20 olii yoo galaafattu miidhaa qabeenyaa bal'aa geessisuu isheetu himama. Paakistaan karaa bulchiinsa kibba dhiyaa ishee Baaloochistaan Iraan waliin daangaa kiiloomeetira 905 kan qooddattu yoo ta'u waxabajjii 15 irraa eegalee qaxxaamura daangaa Baaloochistaan shan cufteetti jechuun Aljaaziraan gabaaseera. Kuta'ee yeroo ammaa waayitaa Ameerikaan Israa'el maddii dhaabbachuun Iraan irratti haleellaa raawwachuu dandeessi jedhamee odeeffamu kanatti US jettiiwwan waraanaa buufataalee waraanaa ishee garaa garaatti argaman dabalatee meeshaalee waraanaa gara baha giddu galaatti sochoosuun ibsameera. Aangawoonni Ameerikaa qaxanicha keessaa loltoota gara 40,000 ta'an akka qabdu dubbatanii ture. Guyyoota muraasa darban keessatti yoo xinnaate xiyyaaronni 30 buufataalee waraanaa Ameerikaa keessatti argaman gara Awurooppaatti socho'aniiru. Taankarii waraanaa Ameerikaa jettiiwwan waraanaa fi jettiiwwan boombii darban boba'aa guutuudhaaf tajaajilan hundi ta'uu himameera. Dooniin Ameerikaa xiyyaara baattuu Zimitis jedhamtu barbadeessitoota misaa'ilaa hedduu waliin qarqara galaanaa kibba Chaayinaa irraa ka'uun gara baha giddu galaatti imalaa akka jirtus gabaafameera. Dooniiwwan waraanaa kana ammoo galoo galaanaa fi galoo Faarsiit kan argaman yoo ta'u Israa'el misaa'ilota Iraan akka haleeltuuf gargaaraniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.